daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya arras akkuma torban darbee kutaa tokkoffaa tokko tashaalee tasgaraa wajjin sagantaa qabadhee fi yaadee ture kutaa lammaffaasaa ittan fufaa amma turtii sagantaa keenyaatti wajjin tura. Kennaa raajummaas kadhachuuti jechuun kadhachuu lallabuu faarfachuuti. Amma gaafa kennaa ayyaana keessaa galu isa tokkoof kennaa afaan haaraa kenna isa tokkoof kennaa raajummaa kenna isa tokkoof akkas kenna. Isinitti garuu sadan saala kenna. Summaara jechuun maalirraa hin kenna? Kennaan sadii hin jiru. Inni summaara inni sun. Tokkumadha kennaan. Inni irraa kadhannaa faarfachuu lallabuun sunoo. Isuma sitti hima. Qorontoota duraa boqonnaa 12 irratti hafuurri qulqulluun tokkodha. Isa tokkoof afaan haaraa, isa tokkoof immoo hiikuu, isa tokkoof immoo faarfannaa, tokkoof kennaa adda addaa kenna garuu kennaan inni kennu hafuurichi garuu tokkichaadha. Isa kennu kaa tokkichi. Eeyyee. Malee kennichi garaagara miti. Kennaa kudhan si keessa kaa'uu danda'a. Danda'aadha waan ta'eef si keessa taa'ee si faarfachiisuu danda'a. Kennaan barsiisaa jira. Raajii dubbachuun jira. Nama macaafni qulqulluun maal jedhaa? Yeroo afaan haaraa dubbattan hiika isaas akka isiniif kennuuf kadhadhaa'edha. Silaa ati afaan haaraa haasoftaa inni tokko immoo hayii godhee barreeffamee jira. Kennaan lama sadii utuu hin ta'in keessa keessanitti macaafa hafuura qulqulluutu hiika waan ta'eef hiika isaa gaafadhaa'edha macaafa qulqulluutu. Nama tokkoof kennaa adda addaa laachuu danda'a Waaqayyo. Kennaan hafuura qulqulluu immoo situ keessatti guddata malee hafuura qulqulluun si keessatti hin guddatu inni bara baraan guddaadha. Keessatti gaafa guddattu kennaan adda addaa sirraa mul'achuu danda'a. Situ beeka miti warra bakkeetu beeka kana. Kennaa akkasii sirraa argaa jirra. Waan akkasii sirraa argaa jirra. Tu gara akkasiitti guddatte kan siin jedhanii bakkeedha kennaa kee kan sirratti arganidha. Macaafuma qulqulluutu warri bakkee taa'anii dhaggeeffate immoo adda baasan jedhee ofuma isaayyuu dubbateera waan ta'eef. Sanumaan gara lallabaatti deebisan. Kaasatti miiqa bastu walumaa galanii. Kaasatti malaman baase kalii faarfannaa lallaba immoo shanan baase kan si marse sirraa ka'a lakkoofsa tokko gaafa qalbiin keessii deebi'e boojuun keessii deebi'e kan jedhu lammaffaadha. Kan facaaste amta kan jedhu immoo sadaffaadha. Aboo arrabaa kan jedhu afuraffaadha. Shanaffaan immoo yeroo isinii kennametti hojjedhaa kan jedhu xumuraati. Anaa isa baasee ka'u televizyiinni immoo baname sagantaan achirraa TV hiddaaf hundee kan jedhamu barsiisni naa laatameen jalqabe chuma keessatti itti gaafatamaa konferensiitii fi warra paartinarii kanaa godhanii Dooktar Gammachiisna kaanii akka Adaamaa fa'aa isteediyeemii Naqamtee fa'aatti konferensii adda addaa qopheessaa turre. Amma haala kanarraa kan ka'e waan konferensiin kunis hin jiru yerooma amma kanammoo akkaataa haaluma yeroo kana wajjin baay'ee namoonni keessumaa tashaalee tasgaraa jedhaman baay'ee lallaba keessanitti baay'ee kan jajjabaatan gaafa dhugaa ba'anii nuyis itti guddachaa ma dhufne dhuga ba'umsaa kana dhagaa baay'ee jajjabaachaa keessa keenya jirtu baay'ee keessa keenya jirtu waa keessa na eebbisu. Mee haalli jireenya keessa yeroo ammaa maal fakkaata? Yeroo ammaa ani tokkummaa barattoota Yuunivarsiitii Itoophiyaa yookaan Fookas Ministirii irratti itti gaafatamaa kutaa wangeelaa ta'eenii 2001 jalqabee amma ammaatti hojjedhee jechaadha. Bara 2012 kana keessa gargaarsi dhibee akkasumatti tolooltummaadhaanii hojjennaa jechaadha. Guutummaamti biirooyyuu televizyiina mo'arraas konferensii qopheessee fi hojjechaa ture ammas konferensichi dhaabateera. Dubbii Waaqayyoo dhaabbataadhaan TV mo'arraa hiddaaf hundee kan jedhamu sanan barsiisaan jira. Kanuma amma immoo kadhannaarra jirra. Waaqayyoon biyyaafis kadhachaa jirra. Amma immoo waa lamaan jalqabameera. Zuumiidhaaf Skypeedhaan jalqabameera. Madhiyoo kana biyya Kanaadaa konferensii guyyaa lamaa luba takkaliin kanaa wajjin tajaajilaa turre. Akkuma kana Siyaatilis warra zuumii kana qaban tajaajilaan jira suma ammaayyuu. Nu hin teenye deemuu dhaabate malee hojii hafuurattuma jira siin jechuu kooti. Dhuunfaattis namoonni walitti qabamanii sa'aatii amma teknoolojii baay'ee jira walitti qabamanii buluutuuziidhaan gara teephiifaatti dabarfatanii lallaba guddaa lallabnee kadhannaa guddaa kadhatamee achaas eekkoo isaan dhageenya namni hafuura qulqulluun guutame. Akkaataa kanatti ammasittuma jirra siin jechuun barbaade. Mee waa'ee teknoolojii kaasanitti amma dur yeroo teknoolojiin kun hin babal'atiin wangeelli baay'ee iyyuu deemaa ture. Amma immoo kan macaalu iyyuu deemaa jira. Tajaajiltoonni keenya
teknooloojii kana wajjii wal qabatee yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa gubbaarratti yeroo hin fixama yeroo kan jedhamu jira yeroo kan fudhatanii yeroo kan lallabu yeroo kan maal jedhu inni sun amma miidhaa qabamuun qabatanii yaaddu akka keessan tan waa'ee teknooloojii sana wajjin immoo xiqqoo ishee kan wal qabatu jechuudha. Amma mee birriin hin fayyadamu hin fayyadu. Hin fayyada. Garuu birrii jaallachuun immoo burqaa hammeenya hundumaatidha sagalee Waaqayyo. Qarshiin akka nu fayyadu beenna wangeelli kun isa malee socho'uu hin danda'u yoo jaallatte garuu jaalalli isaa si keessatti mamnaan isuma si fayyadu kanattu burqaa hammeenyaa ta'e geeddaramaa jechaadha. Teknooloojii kanaan biyya alaa dhaqee hin beekamani. As taa'ee tajaajileera garuu bu'aa qaba moo hin qabu dhibba qaba. Namaan bilbilaan kadhachuun karaa FBN lallaba gadhiisaan jira. Guutummaa masaa qofaattis isa kan iddaaf hundeessu mul'ata Waaqayyoon keessa kaayes gadhiisaan jira. Anaan na fayyadaa jira. Lixee odeeffannoo ilaaluudhaaf maaltu maalirra jira kan jedhu laallatee yoo beef hin fayyada. Itti immoo wangeela kana babal'isuudhaaf caalaatti. Namni maalirra jira? Ollaan kun FB qabu maal hojjechaa jira? Hammeenya guddaa ittiin geggeessaa jira. Isaa bu'aa buusaa jira taanaan. Ani immoo hojii Waaqayyoo isa guddaa kanatti yoo hin tajaajilee anaaf teknooloojiin na fayyada malee nan miidhu. Namoota baay'ee irratti teknooloojiin hammeenya ta'e mana kan ijaarrate ganama isa ka'uu waa'ee yuutuubii waa'ee feesbuukii ilaalamee wangeela Maarqoosii fi Luuqaasiin hin ilaalu. Isa achi keessa hamaraa sammuu isaatti namaa of keessaa baasuun isa rakkisa. Jalqaba sagalee Waaqayyoo fudhatee dubbisee xiksii sana namaa kennuun barbaachisaadha jedhee yaada. Teknooloojiin akka itti dhimma baatedha. Sagalee Waaqayyoo iyyuu haaduu gar tokko miti gar lamaati. Asuma achi mura miti gaafacha deebi'u abbicha iyyuu muraa jechaadha. Yoo qaba badeef nama mura. Yoo qaba toleef immoo namaa mura. Namarraa mura jechaadha. Teknooloojiin akkuma itti qabdedha. Yeroo dheeraa tajaajila keessatti beekamtu mee mudannoo baay'ee kan irra darbamuu hin qabne si mudate. Mudannoo baay'ee na mudate waa'een konfiraansii dhaqanii mimmiidhamanii galuu jijjira. Kafaa kana keessa waldaa torban ijaare. Citaa torban gara waldaa qorqorroo torbatti deebisee ijaare. Konfiraansii jalqabaa an dhaqee achi tajaajilee deebi'eetti sana mudate waa'ee silasitti meera. Isa lammataa akkuma kana birriinaa kennanii ammakiinaa malixuu koon beeka tikeetii galgala kutame kiisii koo keessaa birrii fudhatani. Nan deeme iddoo tokko geenyee gaafa ciree dhaabbuunu birriin kiisii koo keessa hin jiru. Nan da'e. Buddeenni immoo ajajadheera hoteela liidhee kan si dhibu. Kiisii koo keessa gaafa laalu nan dhabee suuta dheen dhiisee boo fedhee buddeena maa dhiisiin jedhe. Maal kaffalameera woo jedhe. Maaltu kaffalennaan dubartii warra maa adiidaasii caammaa kaatantu kaffale kan tajaajilaa kanaa tajaajilaadhaati jedhe. Akka galata keedeen nyaadhee namtichi na bukkee ma jiruun fattashiifadhaa jedheen qophaa'ee taa'e. Gaa makiinaallee nu namichi hin jiru. Edaa sakkiisii koo keessaa fudhate. Akkas gadi jedhee yaa Waaqayyoo maaliif birriin koo kun fudhatamennaan hin fudhatamne fittashaarra sii jira naan jedhe. Birriin koo moo'ee fittashaa isa kam fittashaan fuula keerra dura jiru jedha. Dura jirurra jira naan jedhe. Anoo nan taa'e namtittiin hin badde. Namichi kun birrii koo gatii fudhateef makiinaa ilaaksii argatee makiinattiidhaan nurra bu'ee deemeera. Makiinichi immoo buna kuntaala 5 fe'ee qabame fittashaa irratti. Akkas tabbarra taa'ee jira makiinaan keenya hin dhufe hin dhaabbatee namichan arge. Kaalsii isaa kana keessaa si gadi cuqqaallatee jira birrii koo. Yaa Waaqayyoo amma gaarkaan fudhadhaa jennaan cal jedhii dhiisinaan jedhe. Hin dhiisne nan deebi'e makiinaatti. Tuman namtichi arguu dhiise. Makiinattiin qabamteetti ambarcuma lammaffaadhaan taa'a. Raddaatii gaafatee haaraa fakkaatee karaa dudduubaa lammata lixxe nama 61 baata makiinichi dudduubaan lixee akka dingata akkas ilaallaan jira namichi. Yaa Waaqayyo itti immoo naa laata jechaan deeme. Nan bu'e ittiin dubbatiin naan jedhe Waaqayyo. Duukama deemi garuu naan jedhe. Akka kaalsii keessa jiru akkamitti agartan jechuun ijuma immoo mul'atan. Ijaanan arge gama keessa tabbarra taa'amini bokokeera kaalsisaa keessatti ijuma kootu dhaqee irra bu'e. Dhiisi ittiin dubbatiin immoo naan jennaan dhiisee deebi'e. Duukama bu'inaan jedhe gaafa dhannee makiinaa keessaa bunu duukaan bu'e hoteela tokko gale. Duukaman gale. Gaafa inni balbala keessaan cufachuuf jedhu gamu godheen qabadhe. Nan bane Yesuus gooftaadhaan jedhe. Namtichi kun amantii biraa keessa jira. Beenna isaa inni nabiidha beenna minaaminaan jedhe akka Yesuus gooftaadhaan jedhe. Itti deddeebi'eema. Akka aariitis humni guddaan tokko narbuu Yesuus gooftaadha gaafa jedhu hin caraan. Hin iyye
Yommuun iyyuu humti hoteelaanatti namme warri hojjettoonni hoteelaanatti nammanii maqaa gooftaa Yesuusiin jedhe gaafa narraa ifachuu jalqabu isaanoo pheenxeedha deebi'aa jedhanii narraa deebi'anii seexanni wanta guddii haasofte qabeenya namaan saamsisaa sa'a namaan achisiisaa hoolaa namaan achisiisatte keessaa dhidhiittattee baate akkuma keessaa dhidhiittate seexanni ba'eenii jedhanii ilaale hoo birrii keenaan jedhe waan adda biraa hin jenne birrii koo harkaa fudheen silkii wal jijjiirree namni kunarraa Jimmaa keessatti suuqii guddaa tokko qaba. Maatii isaa nama 7 wajjiniin gooftaa fudhatee namoota baay'eef nama dhugaa ba'aa jiru raasiin jechuun barbaada. Kuni mudannoo ta'e lakkisee. Mudannoo guddaa ani ijaan argina. Baay'ee. Inni lammataa immoo makiinaatu nagatee deeme. Makiinaan nagatee teeppiidhaatti as dhufee makiinaan biraatiin an qaqqabee bira gaafan ga'u lafa illaamoo barahaa jedhamutti cabee wanti ittiin adeemamu dhibe. Amma sa'aatii 10 ta'e godhan booda magaalaa fuullee jirtu dhiyoo tokkotu jirti achi dhandhee bullannee gaafa kaanu namni manni ciisichaan jiru manni pheenxee jiraan jedhee kaamatu hedha malaa kunnoo manni sunii pheenxeedhaan ijaarsa waldaa jira nan naqe na bulchaan jedheen maal lati jedhe wangeelaan lallabaan jedheen lallabdaa'ee seexanamuun baastanaan jedhe niin jedhe baga dhufte iyyuu jedhe haati manaa koo qottooftee giidhamtee ciistee waggaa 5 ishee keessaa dhuguma seexanan baaste yoo ta'e nu bira bulta. Hin baastu taanaan immoo lafti bultiin jiru jedhe yoo baaste yoo jedhe madabii dhoqqee isaadhaan walawwalame tokko jira asuma raraftanaan jedhe ani immoo garmalee beeleera waan tokko nyaanne waa'ee buddeeniin itti machuu barbaade xinnoo ishee beeleera sammuu buddeen xinnoo naa laattu ennaan dura baasise tananaan jedhe. Makiinichi dursa maaliif asirratti makiinichi dura maaliif natu xinnoo ishee nan rafe dadhabeera tajaajila ture sa'aatii natti darbee nan rafe gaafan ka'u darbeera kettan gatame. Garuu nagatee muufuma sammuu dhaqee cabe. Ga'uun bira ga'uun cabee gara ji'a tokko moo akkam taa'eedhaan achi. Gara maattansii deebi'aa yaa waaqayyo gana gargaaran beelaadhaa jedhee waaqayyo si irra hin tursine irraa seexana dafee irraa naaf baasee kaate dubartittiin manarra naannoftee si'a sadii ililchite akka aadaa biyya sanaatti. Dallaa sana bukkee immoo mana qaalluutu jira. Haadha manaa 2 qabaa tokko akkuma ishee kanaa naaf haadha. Yeroo maayinni ilchuudha haadha manaa kama fayyisee qaalluu tokko dhufeeran warri ollaa ishee makka ililchaare isaanoo dhaqanii qoccoo kana abidda jala nuuruuqanii madabiirra nakaa'anii cabsanii maayinni kun hin jedheen kanuma nyaannedha ni nyaattu hin jedhee mee nyaadha kan jedhe hin cuffatan yommuu isaan nyaatan nan nyaadhe nama natti arge ni mana kee dhufe kun haadha manaa koo moo naan fayyisuu jedhe ni qaallu sun innaan dhufee na gaafate kaamatoon afaanii amaareffaatiinidha. Nama akkasii tollaa keenya jira qaalluudhaadha manaa koo naan fayyisuu jedheenna qaalluudhaan jedheen isa onanna kan jedheen amma qoccoo koo nyaadhi jabaadheera gaafan naqee balbaluma isaa ga'u kabaja guddaa naa laateeti hoolaa qalee akka nama mana seennaa liturran gara tarkaanfadhe olittana kabajuudhaaf hoolaa naa qalee asii qoccoo du'aan nyaachaa jira nan lixee maaliif na waamtanii jedhe ramanaa koo dhukkubsataati meena kadhadhuu fi yookaan keessaa baasii seetana keessaa baasite jennaan jilbeeffadhu kennaan ani jilbeeffadhu nagaadhaa jedhe yaa waaqayyo maalan godhaa jennaan ifadhu seetana jedhe nan ifadhe nan ba'aa jedhe haadha manaa sana keessaa hin baatu hin jedhe motoraa koo inni gaabii boqqolloo fakkaatu adii uffatee miila isaa keeturra kaatee taa'ee na ilaala maqaa gooftaan isattis galin jedheen warri isa keessa jirtanis wal guuraan egaa akka aadaa warra kafaa kana baay'ee isaa hubatte gidduu mana katta abiddatu boba'aa achitti sa'aatiidhamaa as namatu rafaa kutaan qabu. Daaraa sana keessa gangalachiisee gaabichi sirriitti daaraa ta'een ifadhee keessaa baasee seexanassi keessaa yaa'ee jedheen. Eennan duukoo jedhe. Ishee malee jan qabu jedhe. Isheen nama kee baanaan nama jeesti dafinatti deebisee jedhe. Seexanittiin? Isheedhaan hojjechaa ba'e bara dheeraa. Qabeenyi koos isheedhaa ani naa jeeste isa caalu sitti galaman jedheen. Kan seexana caalu inni si keessa jiru isa biyya lafaa keessa jiru caalee wangeelatti lallabee nama 12 gooftaa fudhate bara sana keessatti. Galgala kana. Ganama ka'ee damma abiddarra kaa'anii danfisaniitu akka shaayitti silaatu maarfi ledhanii siif laatu isa naa kenne har'an deemtanidha. Maa jennaan har'a dhanna dhiqattu har'a dhadhaa dibattuu naan jedha immoo dhadhaa dhaladhee dibadhee hin beeku rifeensi koo akka kanaa miti yoo sana maan jedhu jira ture. Innaani gabateetti bishaan naa naqanii isa nasii madabiirra rafuudhaaf ture gogaa sa'aati sireensaa hanqaallichaa gogaa sa'a sanarra gaabii 2 jalaan naa buusanii irraan gaabii tokko na uwwisanii siree qaalluurran bule
ganama tikeetichi indagana isin kuchisiisa har'a nu bira oolte de gabateetti bishaan naa qopheesse duddanaa sukkuumina dhiqee kana jala naa hidhee dhadhaana dibee mana isaa keessa na oolchee hoolaa sana nyaachaa ollee ganama lakkoofsa tokko tikeetii naa kutee damma kiiloo 5 karatti waaqanoo eebbisuu ilaale buna kiiloo 5 dhadhaa kiiloo 5 fidee gabbiinaa keessa naa kaa'ee asiin maskootii bira dhaabbata dhaladheen birrii kuma kan jedhu jaan argeen beeku gaashee ennaani akkasan ilaale ilaashee kanaan immoo waa godhadhaa ideetu birrii 2,500 naa kennu waanuma makiinaan naa bitaminatti fakkaate birrii akkasiis jaan argeen beeku waan ta'eef anoo isa fudhadheen gammadaa galee waggaa 2.7 booda achitti konferensii nama 2,800 mana qaalluu sana keessatti gooftaa fudhatee manni qaalluu sun diigamee waldaa guutuu wangeelaa ta'ee ijaarame. Achin dhaqee tajaajilee gale mudannoo guddaan inni nama inni lammaffaa godhame jechuudha. Baay'ee namatti toludha. Yeroo baay'ee waan akkasii kun dhalootaa fi waaqayyo karaa inni ittiin hojjetu hin beekamu waaqayyo karaa qabalamee barumsa guddaa ta'a kan namatti toludha. Mee isin amma waldaa keessas yeroo dheeraa turtaniitu tajaajiltoota wajjinis walitti dhufeenya baay'ee qabdu. Keessumaa baay'achaa kan jiru immoo tajaajiltoonni waldaa dur keessa turan keessaa ba'aniitu gara waldaa biraa banuutti deebi'u. Isa kana argaa manuuftanidha yaada. Meesummaan maal jettanii yaaddu meesan? Mee gara sanaatti immoo as deebinee xiqqoo irratti darbu. Kuni kallattii lamaanan ilaala. Waldaa waaqayyo si wajjiniin hojjechuudhaan mul'ata sii kennee baay'itii hojjedhu waan akkasii siin jedhee mul'ata fudhattee ba'uun tokko. Lammaffaa immoo dhimmuma dhuunfaa kee ittiin dhimma ba'uudhaaf konkolaataa bitachuudhaaf mana bareedaa ijaarrachuudhaaf uummata walitti qabdee ittiin dhimma ba'uudhaaf ba'uun immoo tokko miti. Man fakkeenyaaf guyyaan itti gooftaa fudhadhee jalqabee amarratti waldaa Makaana Yesuus keessa jira. Waldaa bani kan naan jedhee tokko lama miti. Mudannoo isaan sitti maas 6 kiiloo. Mana guddaan irraan gadee saat makalaakaa boroo guddaa tokkotu jira. Nama 2,300 nyaata. Namicha tokkotu nu geesse asitti waldaa bani akkatti nama waaqayyo taate si beeka. Birrii 10,000 sii kaffala miindaa. Paastarii tokkos bakkeedhaa dabalee isiniif 10,000 isinii kenna. As keessatti uummata tajaajilaa. Takkaa beeksisaa televezyiinii isinii beeksisna namna dhufu edee fin akka itti noomame. Ani galgala kana nan kadhe yaa waaqayyo namicha kanaan waan akkasii hojjechuudhaaf hin barbaaddaa laatadhee nan kadhe. Yeroo dheeraan kadhadhe homtuu hin jiru. Nan naqe birrii 10,000 utuu namni jalqaban kaffale miindaayyuu. Birrii 10,000 kana fudhadhee naqe. Maal waaqayyo wanta tokko naan hin jenne booddee immoo birrii kana nyaatte kan jennee fedheen deebiseef. Fudhu isaan deeffadhu jedhe. Anoo dheen gadda mana kootutu ngarachaa jiru gurbaan tokko dhufee si'ii addaraasha guddaa tokko keessatti abidda baateenii dhaqeen qabsiise biyyaaf ibseedhu abiddi si harkaa bahee abidda addaraasha na gubee naan jedhe fedha waaqayyoo miti dhiisaa nuun jedhe. Ilaa nammuu banee nuu laateera jechaadha. Sanatuma torbee sana kee jalqabne hin dandeenye. Fedha waaqayyoo yoo ta'e waaqayyo siin hojjechuu hin danda'a. Waldaa tokko keessa waggaa 20 teessee nama 20 duwwaa argite. Achi ba'e isiin jedhadhee nama 20 si agarsiisuu danda'a waggaa dhufutti waaqayyo. Hin danda'u jedhee hin daangessu. Mul'ataan ba'uudhaa fi akkasumas tawwiidhaan asittis dunkaana achittis carqee asittis waan funaannatanii yeroo hundumaatti immoo kan lallabamu waa majaan arguun birrii duwwaadha waan ta'eef. Duubatti deebinamee mul'ata fudhatanii bahuu gaafa jedhamu mul'ataa fi dhimma dhuunfaa bahuu seetu sanarratti deebina. Maaliif namooti baay'ee mul'ata fudhatanii beedhanii kaafa bahan san achumatti maaf hojjechuu danda'an hedduma dura jiranitti. Achuma wanti muduraa keessatti. Gaaffiin kun guddaan kana. Waaqayyo lafatti jirtu siin bal'isaadha. Macaafa qulqulluun. Dunkaanuma kee bal'ifadhu dhiisii bal'iseera malee dunkaanicha buqqisii deemiin jedhu. Achitti hojjechuun hin danda'ama kennaan jira taanaan. Akkuma amma jette harka 100 keessaa harka 90 ol jedhee yaadan dhimma dhuunfaati. Mul'ata fudhatee ba'ee jechuun amma fakkeenyaaf bayisiin jedha taanaan ayyaanni kee warra waldaa sanaaf hin tajaajilu. Macaafni qulqulluunoo ayyaanni dhufu waldaadhaaf kennama jedha. Waldaa sanaaf kenname homaa jalaa fudhatee ba'ee anumaafuu gaaffiidha inni kun. Waldichaaf kenname. Bu'aa waldaa sanaa akka ta'u akka waldaan sun itti fayyadamtuuf ayyaanni namaaf kennama waldaa sana yookaan uummata sanaaf kennama. Hankoo miti amma ayyaanni dhiifama naa godhe malee. Ayyaana kan koo jedhuun qabu amman. Waan ittiin hojjetadhu siin qabu. Warri fudhanii ba'an kun amma mul'ata koo jedhanii fudhanii bu'u.
Kana argaa oolamini waggaa tokko keessa amma naannaa Burraayyuu waggaa tokko keessa waldaa 31 baname. Waggaa tokkittiitti. Waggaa satti qaxxalutti immoo 21tu cufame. 10 tafe warrumti 10 immoo wal harkaa heerbachaa jiru mayyuu. Hundi isaanii maal waaqayyo kana natti agarsiise. Mul'ata akkasiin fudhadhee ba'e. Akkanaan jedhe sin dagaagsa sin bal'iseene. Maal kana duwwaadha. Waa baay'ee jira. Foddaa televezyiinii bananii yeroo muraasa booda cufuunu jira. Dhaga'een ba'een jira. Dhageessee baate taanaan riiskii gootummaa waaqayyotu fudhata. Achitti hojjechuu danda'u waaqni. Inni hojjeta waldaa sana keessatti tokko. Amma waamichi Phaawulos waldaa tokkitti dhaabe miti. Yohaannis faas Maarqos faas nama iddoo tokko taa'u takka waaqayyo hin falma. Utuu isaan idduma tokko taa'anii hin facaase ari'atamatti kaase yeroo faca'an karaa 5 faca'ani. Karaa 5 abidda fudhatanii deemani warri jalqabaa kun. Iddoo adda addaatti dhaqanii waldaa dhaabanii waan gurguddaa hojjetanii darbaniiru. Waaqayyo ba'iitii hojjedhu hin jedhu kan jedhu gurra keessas hin qabu. Macaafni qulqulluunis nan deeggaru kana. Ayyaana sii laatame achitti itti tajaajiluu dandeessaa. Isuman sila siin jedhe bu'aa wayii immoo barbaadda akkuma biyyaa makiinaa akkuma biyyaa mana barbaadda taanaan immoo mul'ata naa laatee jaarsolii waldaa kanaa danqaa sitti ta'u baay'inaan jedhe gaafannee bahu hin argina baay'ee isaanii. Garuu deemanii ofimaayyuu immoo namatti gaafa danqaa ta'an argina. Kanaaf ergaa fudhatee kan ba'u jira. Otoo ergaan fudhatiin kan ba'u jira. Salphaamatti karaa gabaabaa. Ergaa waldaa banii ta'e. Waldaa banii pilaantii godhi kan jedhu sana. Eeyyee babal'isuudhaaf amma fakkeenya baadiyyaatti erguu danda'a. Afurii qulqulluun lafa lubbuu haaraan fudhatamnetti nama ergama akka seera saattoo sila. Ture ka amma magaalaa lafa rakkinaa. Iddoo mijataatti dhufanii maa babbanu kiiloomeetira 10 walirraa fagaatanii naannoo tokko faatti banama yeroo baay'ee jechuudha. Iddoo wangeelliin keenya maaf hin naqani mul'ata qabu taanaan maafama. Leenjii tokko laannee turre al tokko. Warra naannama Finfinnee kana addana dunkaanaa wal libisanii shawaa guutunuu baay'een saqaalluudhaan waratamaadha. Isinitti meerataan amma achi nattani. Addanuma keessa amma ganda tokko keessa gara waldaa 30-40tu jira. Duuba kana immoo kiiloomeetira 10 booda baatee gaafa laaltu umtuu jiru. Mana qaalluu 20-30 jira. Dhugaa mul'anni jira yoo ta'e achi naan erguun jedhanaan. Yoo na ergeef lafa wangeelli dhaqee bu'aa buusu qabu na erguu qaba malee lafanitti taa'ee birrii bareedaa isaa makiinaa bareedaa isaa mana bareedaa isaa hundumtuun bareedaan kun asitti hafa gararraa gaafa naqu maalan deebisaadha maqaayyoo. Warra akkasii faayidumaa ba'an jennee darbuu hin dandeenyu. Warra akkasii faayidumaa ba'anii faayidaa barbaacha ba'an jennee. Kanumaan kichofna. Faayidaadha malee mul'anni waaqayyo iddoo tokko nama hin kaa'u. Fakkeenyaaf biyya Somaaliyaa keessa kan turan. Sudaanii keessa Jibuutii keessa tajaajilaa turanii addatti immoo waldaa guddaa banatanii dubbii gurguddaa barsiisaa kan jiran jiru. Jalqaba sitti banamiti jalqabachi dhaqani. Waaqayyo yeroo si ergu rakkina si agarsiisee gara gaarummaatti si fiduu danda'a. Gaarummaa si agarsiises gadi si buusee moo waa si ilaalchisuu danda'a. Baay'ee nama nuyi arginu juma keenyaan. Hammi banate kun amma uummataan maal gochaa jiraadha. Saatii amma koronaan qabee namni garatti baadhabe eenyuuf akka kadhachaa jira. Eenyutu uummataaf dhaabachaa jira yoo ta'e amma yoo deebi'anii kadhannaarra jiru malee kana gochaa jiru. Baay'een isaa xiqimii mataa yookaan bu'aa dhuunfaa isaatiif dhaabbatee siin jechuun barbaada. Gaafuun gaarummaa qabaman qabatee dabartu. Gaarummaa maalii qaba kun? Dhuunfaa mataa keetiif gaarummaa maalii qaba kan waaqayyotti nu ulfaani? Tokkummaa isaan qaban. Mee isaan kun amma tokkummaa qabu mun qaban jennee dabarra warra kana walirratti kaa'umsi hin jiramoo hin jiru tanii akkuma keessatti irratti tilmaamtan miti. Maal waama ijaan argaa oollu? Tokkummaa miti ijaan argaa olii barbaadan. Kaayyoon isaanii wayitti dhufuu hin danda'u mee isaan. Isa amma wangeelli kun maal wal baqatu achumatti? Wangeelli kun walirraa nama riyamoo walitti nama qaba weette. Nagaa buusaa, jaalala buusaa, wal jaallachiisa, wal barbaachisa malee gargaruu nama hin kukkutu. Anillee egaa istaandardii isaanii bira ga'ee akka sana yuutuun ta'een cidha tokko irratti arga. Orma gurguddaa iddoo qaqqaban kan televezyiinii gurguddaa qabaatanii cidha sana irratti nama warra TV qabu 4tu jira. 4 isaanii walirraa fanxarree dhaabatu. Walilleen dubbisne itti mul'atanii. Silaa maal hojjetta maalirra geessettanii wal jajjabeessuun isaan bira ture. Wanta tokko dhiifamanaa godhi malee afaan Oromoo irratti yeroo jalqabaatiif televezyiina mo'aatu banamee taanee araaratu banamee akkasumatti babbanamaa ture. Dr. Gammachiis yeroo jalqabaadhaaf magaalaa Naqamtee irratti isteediyeemii irratti konfiraansii natu qopheesse yeroo tajaajila leenjii adiraashii Naqamteetti laannee achi isteediyeemiitti baane jalqabee sarqe beektaa waldaa araaraa dhaqe raajii masarat bira attam jirta hin jabaattaa mul'ata waaqayyoo si keessa jirutti hin jabaattaa jabaadhu
Anis achiin qabee raanii atis asiin qabii mootummaa waaqayyo galmaan geenya jedhe. An gaaficha garaan koo na ciise miti waan adda awwalfaatuun dubbisuun fagalu deemtaa yaade. Ela bu'aa mataa kee duwwaaf deemta miti yoo ta'e hin dhadha. Ani saa televiziinii qabda minee mati dhufuun qaban maalirra jirta laa waan akkas akkasii na tuusin reeffatte yoon siin jedhee dhuguma lamaan keenya kan mootummaa waaqayyooti. Inni kunoo nama walitti erganii wal keessa cabsiisanii wal jalaa guursisuu wal saamsisuu tokkummaa qabaachuu miti. Ijaan argaa waliin jaallatan. Yeroo dhiyoo kana garuu akka tokkummaa waldaa kiristaanaatti karaa Dooktar Abiy namoota walitti waamee jalqabsiiseera. Inni kun deemsa gaariidhaa jedhee yaada. Hundumtuu aayidiyaa mataasaa qaba. Bu'uurri keenya garuu wangeela gii ta'e bu'uurichi wal lolchiisu. Doktiriinii adda addaadha. Inni tokko nama guddaa cuubaa, inni tokko xinnoo cuubaa, dhimmi keenya isa miti wangeela lallabuudha waan ta'eef walitti dhufaniiru. Inni kun immoo waan baay'ee gaarii jedhee yaada. Waaqayyo fiixaan nuuf baasu malee. Amma adeemsi kun karaa mootummaati kan eegale. Waldaan kiristaanaa maal eegdi? Maaf tokkummaa irratti hojjetan? Mee isin immoo kaawunsilicha irraa maal eegdan? Waldoonnoo gaheen isaanii maal jettanii kaasu? Tajaajiltoonnoo maal eegu? Ilaa jaroonni kuni Dooktar Abiy warra Protestaantii duwwaa walitti fide miti, Ortodoksiis walitti fideera, Musliimas walitti fideera. Akka kiristaanaa tokkotti ga'ee sarraa eegamu hin hojjeteera. Gara fuulduraatti dhugaa wangeelaaf waamaman taanaan, dhugaa wangeelaa kanaaf hojjetu taanaan walitti hiiqanii ati maalirratti hojjechaa jirta? Barsiisni kee maal fakkaata? Namni maal sirratti mudannoo arge yookaan maal sirratti gufate? Utuu akkas goote yoo jedhanii wal gorsanii gara fuulduraatti deemuudhaaf aggaamuun gaariidha. Fudhachuu dhiisuun kan keeti. Ammati gooftaan Iyesuus gooftaa dhatte namatti himta malee fudhattamuun fudhattutte booksiidhaan itti nattu. Sagalichatu keessa namaa goree hojjeta waan ta'eef. Kaawunsiliin kun immoo takkaa dhaga'amayyuu lammata Dooktar Abiyyiin eega'u ta'e achumaan dhaamee hafa. Ga'ee isaa tokko hojjeteera. Inni immoo akka tokkummaa waldaa kiristaanaatti teolojiyaansiin jiru warri beekumsa dubbii waaqayyoo qabanii lammaffaa jaarsoliin bubbulan jiru bishaatoon wangeela kanaaf wareegamanii kan darban. Sadaffaa mootummaa keessaas iddoo guddaa kan qaban dubbiin waaqayyoo sirriitti kan waliin galeef warrum Protestaantii kana keessa jira. Warra kana walitti fidanii gara fuulduraatti wangeela kana akkamittiin biyya lafaa waliin ga'uu dandeenya. Amma sa'aatii ammaatti utuu tokkummaa qabaanne waldaan kiristaanaa koronaa kana dhaabuu hin dandeessite yaada. Tu walii galtee qabaatte utuu yaada tokko qabaatte akkuma amma heeyyamamettu jechaadha salphaatti. Nama tokkoo fi afurtaanii dubbachuu hin dandeenya jechaadha. Makiinaa tokko taaksii tokko keessa nama torba taataniin teessoo dheengaddaa karaa TV mo'aa jecha darbaa ture tokko qalbii na lixe. Dhuguma waldaan kiristaanaa fakkeenyaa waldaan najjoo nama 1000 baata. Namni 2000 maaliif waaqeffatu seera isaa eegee walirraa fagaatee. Waldaan naqamtee waldaan calalaqii 4000 ol baata. Maaliif 2,300 gullallee naman baata. Fiinaansii naman baata. Biiftuu boolee amman baata waldoonni jijjiiramu loongeeliin gurguddaa makaan gurguddaan jiru. Maaliif seera eeganii meetira 2 isaanii afaan isaanii sukkaamsatanii isa ta'u waldaamti taa'uun jiru. Kun maali walirraa fageenya keenya agarsiisa. Utuu isaan sila keetti walitti dhufanii mootummaa jinis dhaqanii mari'atanii seera kee utuu hin cabsin eegnee namni nu eegu nu ramadamee distaansii keenya eegnee afaan keenya qadaadannee bishaan immoo duruu waldaan itti amantii harka dhiqachuu qulqullaa'uu akka namni dhukkubaan hin qabne kun seeruma waldaati yoo yaada. Hammeenya yaadni waan dooktarii wal mormuun qabuun isaan jiran kun utuu walitti dhufeenyi kun jabaate caalaattu akka itti adeemu gara fuulduraatti warra akkasiin jedhe abbootaaf abbaa wangeelaa beektonni walitti dhufanii hin cimsuu laata yaada. Utuu isaan kana cimsanii caalaatti wangeelli kun hin bal'ata yaada keessa nan hubadha. Maaliif ba'e isin hin jedhu barumsa akkamii qaban jedhu yaada keessa nan hubadha atis na hubattaa harka wal qabannee wangeela kana galmaan geenya jedhee yaada. Gara dhumaatti deemee jira. Dhaamsa qabdan gabaabsaatiin sa'aatii keenyatti himaa waan jiruuf. Dhaamsan qabu sagantaa kanaaf keessuma baay'een sitti gammade mul'ata waaqayyo sii kenne kana afaanuma Amaariffaa duwwaadhaan darbaa ture wangeeluma nagaru mul'ata kana tajaajilaa adda addaa argattee namni yoo isa tokko dhabe isa tokko hin dhabu. Mul'ata kee kana itti fufinsiin jedha. Hammisi dhaga'u kun immoo amma dheengaddaa faarfattuu kibbileeshii yemmuutti dabarsitu ilaalaan ture. Baacaan namoonni adda addaa dhufanii gaafa sitti darban nan arga baay'een sitti gammade. Hojii kana waaqayyo fiixaan siifa baasa jechuun barbaada. Lammaffaa
dandeenyaan jarootuma warra wangeelaa kanallee akka afaan Oromootti attamitti immoo jabaannee dhaabbannattee gurguddootas barbaaddee abbaa wangeelaas barbaaddee warra bishaatoo teoloojiyaansiyaanas barbaaddee utuu dhiyeessitee haasofsiisteeti baay'ee natti tola. Maaliif atis kennaa waaqayyo sii kenne isa kanaan hamma waaqayyo si wajjin jirutti kan hojjechuun dirqama keeti. Anis sanatti laatee nan galma ba'a waaqayyo fiixaan si baasuun jedha. Lammaffaa irratti kaayyoon kiristaanaa tokkittiidha. Iyesuus Kiristoos dhaqaatii wangeela dhugaa ba'aa jedhe. Wangeela dhugaa ba'uudhaaf kaane taanaan hundi keenya wangeeluma qofaadhaaf dhaabbannu jedha. Fayyaa ta'e. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraa wajjin godhe kutaan lammaffaansaa kana fakkaata ture. Torbanis keessumaa tokko qabadhee amma isiniif dhufutti nagaa waaqayyootiin tura.